fuunee ashamaa akkam jirtu hordoftoota madda walaabuutuuf akkam nageenyi keessan badhaadhaanis nagaa galata rabbii baga jiraattan. Egaa viidiyoo baraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoo baay'ee tokko namatti tolu tokko badheesiniif dhiyaadhe. Jalqabara namoonni channel kiyya faaraa dhufta yoo jiraattan channel kiyya subscribe godhaa, akkasuma viidiyoon kun yoo isinitti tole like godhuun hiriyoota keessan biraanis gahuu hin dagatinaa jechuudha. Viidiyoo har'aa keessatti waa'ee footoo irraa jechuudha. Viidiyoo footoo yookiin viidiyoos ta'ee wantoota fakkeenyaaf iddoo suuraa bakka nuuf hin taane yookiin namootaan background keenya nu duubaan jiran fakkeenyaaf yeroo suuraa kaanu iddoo nuti kaanu sanitti namoonni biraa duuba keenyarra yeroo suuraa kaanu kan jiran akkasuma immoo namoota wajjin kaaniyyuu kan biraa yookiin crop godhuu barbaannu nama san suuraa san irratti dhiisuu kan hin barbaanne akkamitti biraa remove godhuu dandeenya ka jedhu qabadhee isiniif dhiyaadhe. Akkasuma viidiyoos yeroo waraabdan viidiyoon sun iddoo san irratti yeroo viidiyoo waraabdan namoonni viidiyoo san irratti dhiyaatu hin barbaanne tokko viidiyoo keessatti yeroo akka tasaa galan akkamitti nama san biraa remove godhuu dandeessan ka jedhu qabadhee isiniif dhiyaadhe. Egaa appichis Reteach jedhama, application download gootu. Linkii appii kana viidiyoo kana description jala isiniikaa linkii san gattuquudhaan download gootu jechuudha. Google Play Store keessatti hin argamu appiin kuni. So isa kana banee isin garsiisa amma. Fakkeenyaaf dhiifama yeroo seentanii jettan fakkeenya haala kanaan wantoota lama baasasee jechuudha. Iddoo kanarratti tutorialiin kun viidiyoowwan adda addaa asirratti edit gootu jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoon iddoo suura viidiyoo yeroo waraabdan viidiyoon sun namoonni viidiyoo san keessatti galuu hin barbaanne yoo jiraatan isaan san biraa remove godhuu dandeessu jechuudha. So crop hin goone jechuudha. Asirratti immoo suuraa fakkeenyaaf yeroo suuraa kaanu dudduuba keenyarra yookiin nu duras ta'uu danda'u wantoota lafa jiran wantoota nu arguu hin barbaanne jechuudha. Suuraa sanatti arguu hin barbaanne namas ta'ee wantoota biraas haa ta'anii if bira akkamitti background yookiin yeroo suuraa kaanu namni nu kaasu duubarra namni fakkeenyaaf deemuu jiraachuu danda'a. Nami achi as laalu jiraachuu faa danda'a. Namoota akkasii akkamitti biraa remove goona ka jedhu albums keedhu kanarratti tuyne jechuudha. Egaa haala kanaan tuyne mee fakkeenyaaf amma fakkeenyumaaf kunoo suuraa wantoota kana lama gabbuuse akkasuma mee isa kanarratti tuqee isin garsiisa. Jarri kunniin isaan kun nama lama haala argaa jirtan kanaan fakkeenyaaf nama lamaan kana keessaa tokko haa balleessinu jechuudha. Nama lama suuraa wajjin kaan isa kana guddaa kana haa balleessume. Isa iddoo jalaa kanarratti tuytu iddoo kanarratti tuytu haala kanaan argaa jirtu jedhee yaada isa irratti tuytu jechuudha. Egaa tuytanii kaatanii ol zoom gootu eegas booda namicha kanarra dibdu jechuudha. Fakkeenyaaf haala kanaan dibdu namicha kanarra. Osoo irraa ala hin baane haala kanaan dibdanii kaatanii kunoo haala kanaan dibdu jechuudha. Erga dibdanii kaatanii gadhiistu ifumaan balleessa jechuudha. Kunoo haala nama ajaa'ibuun jechuudha. Haala nama ajaa'ibuun kanatti balleessa jechuudha. Iddoo hin badiinis yoo jiraate fakkeenyaaf asirratti itti dabaluudhaaf isa kana haala kanaan dabaltuu kanas haala kanaan irraa hir'isuu dandeessu. Fakkeenyaaf isa kana xiqqeessuu yookiin dabaluu dandeessu. Fakkeenyaaf namichi kun nama lama turanii amma haala kanaan nama tokko deebisee jira jechuudha. Isa biraas isin agarsiisu. Fakkeenyaaf isa kanarra taatu jechuudha. Kunoo jarri kun nama sadiidha. Haala argaa jirtan kanaan tokko oofaa jira. Isaan kunneen bishaan keessa jiran. Isa kana haa balleessu nuyi fakkeenyaaf. Kunoo haaluma kanaan irra dibna jechuudha. Kunoo namichi badee jira jechuudha. Kan didduu isaallee hin jirtu innillee hin jiru jechuudha. Haala kanaan balleessitan. Fakkeenyaaf isa biraas isin agarsiisu. Kunoo kunniin allaattiiwwan tunniin fakkeenyaaf hedduudha. Allaattii tana keessaa isiin feene tanuma qofa irratti mee tana takkattii tana qofa taadhiif nu taawwan balleessine jechuudha. Haala kanaan kunoo ta gubbarra jirtu sun baddee jirti. Tunis baddee jirti jechuudha. Kunoo haala nama gammachiisuun appiin kun osoo waan tokko osoo cropping goone baay'ee tokko haala nama gammachiisu tokkoon kan isin edit godhu. So appiin kun akka isinitti tolu abdii guddaan qaba. Ana garuu baay'ee natti tolaan isiniif dhiyeesse. Viidiyoo kana yoo isinitti tolee jedha like godha, akkasuma yeroo teessan biraan gahuu hin dagatina, akkasuma channel kiyya subscribe godhuu hin dagatina. Viidiyoowwan ana isinii gadhiisu daddafee akka isin bira gahuuf mallattoo notification san tuquu hin dagatina. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jedha.